Tole maatiiwwan qubee tutorial akkam jirtu. Viidiyoo kanaan haala galmee kan kutaa 12ffaa isinitti mul'isa. Akkaataa galmooftanii gara gruupii piraayiveetii ittiin seentaniin jechuudha. Akkuma beekamu bara 2017 keessa barnoota baayoloojii barataa 1000 ol barsiifnee jirra. Bara barnoota 2018 immoo barnoota naachuraalii 5 barsiisuudhaaf qophii xumurree jirra jechuudha. So haala itti galmooftaniin isinitti mul'isa. Jalqaba irratti gara chaanaala telegiraamaa qubee tutorial ni hidhattu. Eega chaanaalii seentan booda liinkiin itti galmooftaniin haala kanaan jira jechuudha. Isa kana grade 12 registration bot bakka jedhu irratti yeroo takka ni tuqxu. San booda start bakka jedhu tuquudhaan itti fuftu. Haala kanaan galmaa'uuf bakka jedhu kan isinii baasa. Isa irratti ni tuqxu. San booda lakkoofsa keessan isin gaafata, lakkoofsa bilbilaa. Itti fufuudhaaf lakkoofsa bilbilaa keessan galchaa jedha. Lakkoofsi kun dirqama ka telegiraama amma itti fayyadamaa jirtaniin ta'uu qaba. So fakkeenyaaf lakkoofsa kiyya haa galchu. 777 20 36 55. Eega haala kanaan barreessitan booda bakka tana tuquudhaan ergitu. So lakkoofsa keessa yoo ergitan miseejiin haala kanaan isinii baha. So marsaa jalqabaa kanaaf kafaluudhaaf lakkoofsa baankii kan daldala Itoophiyaa akkaawuntii kana yookaan immoo kan hojii gamtaa Oromiyaa lamaan keessaa tokko filatuu ni dandeettu. So qarshiin kafaltan qarshii 350 ta'a jechuudha. So erga baankii dhattanii kafaltan booda footoo kaafattu risiitii keessan footoo kaafattanii yookaan immoo yoo mobaayil baankiidhaan kafaltanii jiraattan immoo miseejii kafaltii keessan mul'isu san screenshot godhattanii qopheeffattu. So haala kanaan jechuudha. Mobaayil baankingii yoo ta'e haala kanaan screenshot gootanii qopheeffattanii lafa kaa'attu yookaan immoo haala kanaan nagaheellee qopheeffatuu ni dandeettu. So erga kafallee risiitii haala saniin qopheeffannee booda gara bootiitti deebinee risiitii san erginaa jechuudha. Erguudhaaf bakka tana tuqna. So bakka tana yoo tuqnu risiitiin footoo kaafannee sun as biratti nuu baha. Fakkeenyaaf risiitii kanarratti tuqnee bakka tana tuquudhaan ergina. So risiitiin haala kanaa yoo seenu miseejiin ni dhufa. Nagaheen keessan milkaa'inaan nu bira gahee jira kan jedhu isinii dhufaa jechuudha. So erga miseejiin kun isinii dhufee booda xiqqaatu sa'aatii 2 ni eeggattu haga liinkiin isinii ergamu jechuudha. Liinkiin gara gruupii barnootaa itti seentaniin isinii waan ergamuuf obsaan eeggattu jechuudha. Irra deddeebitanii erguu hin qabdani. So turtii yeroo muraasaa booda liinkiin haala kanaan nu ergamaa jechuudha. So baga gammaddan kafaltiin keessan mirkanaa'eera jedha. San booda liinkiin as bira jira. As biratti wanti isin hubachiisuu barbaadu ID fi koodii isinii kaa'amee jira as biratti. Jara kana lamaan qabatuutu isinirra jiraata. Sababni isaas marsaa lammaffaa galmee marsaa lammaffaa irratti koodii fi ID kana waan isin barbaachisuuf isa seeraan bakka isin jalaa hin banne irratti seef godhattanii kaa'atu isinirra jiraata. So liinkiin nu ergameera waan ta'eef liinkii kana yeroo takka irratti tuqna gara gruupii nu fudhata jechuudha. So link irratti hin tuqna. San booda join group ka jedhu tuqna. So haala kanaan gara gruupiitti seennaa jechuudha. Haalli galmee kana fakkaata. So kabraa wanti isinitti himu liinkii yeroo tokko qofaaf isin fayyada. Yeroo tokko qofa tuqxanii ittiin seentanii san booda expired ta'a. So kanuma fakkaataa galatooma.